Amin kana dura hannichoo ni jaalate illaa hannichoo jaalata hannichoo sitti waliin baafatiin illaa wanni kaameeraa duubatti dhokoifattanii waan akka nama nagaa tokkotti akka nama na jaalatutti hannichoon dhuftee kaameeraa dura boochee imimmaan buufatte akka waan hin miidhee tokkotti anis isumarraa dhugaadha jaalalmanaaf qabdu kana boochise jee michoo suuzii lafa darbee bakka kana booda akka waliif fayyinu jee siif jecha michoo san darbee michoolleen sun miidhuudee bakka akkan taana keessa rakkoon taana keessa bu'ee na dhiistee amma isin bashannana jirti jechuudha. Nadhiistee hannichoon dirrina darbite hanni sirraa fayyisu naan jaa suusuma tana sirraa fayyisu naan jaa ani michoon tu lubbuun bul'oolaan bakka anta biraa nagiyaa hannichoo kana nagooteeti wallaahi jazaaqa rabbiin tokkicha haa kabalu ati akkanatti dirrina nadhiistee lafa nadhiistee qottee hannichoo wallaahi galanni jaalalaa yoo kana ta'e annumaan eeggadha galanni jaalalaa yoo kana ta'e baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuunaaf dhaqee annama jaalachuun ansirratti jeeli deemi jaalalan komadde. Baga deemte akkan si jaalladhuuf akkan si maraadhuuf garaa koo kutadhee siin jechuu baadhullee atoo baga deemte sababiin isaa natti fakkeessuurra sobaan natti gamtee na waliin turuurra guyyoota koo hundumaa gaddaan fageessuurra afaan mi'eeffattee dhara qindeeffattee eenyummaa kee sobaan anatti dhiyaattee booda na miidhuurra akka waan naaf yaadduu akka waan naaf adduu natti fakkeessitee booda na ganuurra akka waan naaf taatuu akka waan naaf naatuu adeemsa jalqabdee booda fagaachuurra atoo baga deemte maaf deemte hin jedhu. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e jirti jechuudha. Nadhiistee hannichoon dirrina darbite hannichoo hanqumaan rakkoo tana keessa dabru maaliif hin eegfatin maaliif hanquma michoon tun takkaa kara takkatti takkaa fayyitee yoo duutes duute jaa haguma san maaf naan eeggatin mee hanquma rakkoo tana keessa rakkoo michoo tana keessaa bahu rakkoo suusii tana keessaa bahu fayyiteef hin fayyine adda baafadhee tana keessaa bahu maa naan hafatin rabbii keessa dadhu maaliif naan hafatin maaliif akka na rakkista. Maaliif akka na rakkista rabbi si dadhu hay poolisota laalala achinas buu jira hay namaan nu gala godhee dhiira. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuunaaf dhaqee annama jaalachuun ansirratti jeeli deemi jaalalan komadde. Hordoftoota keenya poolisiin nu barbaadu jira. Foto gambar lainnya. Gara sini ketemu sini depan sah. Foto. Garu, wallahi. Asin gabunu. Ya saya pakai jaga garu sedera ready fama nagodi. Kamera kabannya dirkama saat nabi kamera call kabin nugo sih. Video tekan ke. Saya di visual kapsi sih. Ganda kan ambil ko. Asin gogora. Asin. Rawin. Isang may dufu jiran bar. Isang may. Asin. Na kara sing gagob makuha ng gamay no. Ho. Woi ya Rabbi khiyana basi. Ya Rabbi suuziin nu duute mee hordoftoota keenya bakka ammaan tana rakkoo cimaa fi rakkoo guddoorraan jira ammaan tana kun suuziin du'uu fi du'uu ishee dhaban beena micoota Rabbi lubbuu haa baasu garuutu ammaan tana akkuma online seenatti viidiyoo takka arge viidiyoo akka malee annichoof jecha an waamee katee kun annichoo maamee hojii waan biraa jirti please annichoo garuutu ati rakkoo keessa na darbitee na dhiistee waan amma irra jirtu kana garuutti itti sheenoo teessa wallahi yoo Rabbiin jiraate yoo jaalalti haqa qabaatte wallahi naafis jidduutti Rabbi murteessu micoo siin jaaladheetu silaatiin cufti na mudattu micoo tana ani jaalala keetiif jeetiin suusii tana hordoftoota keenya ni beektan quba qabdan isiif jeetiin micoo tana suusii tana hannichoo waan hin jaaladhuuf micoo siin jaaladheetu bakka dirqiidhaan ani jaalalliin qabaa jeefirraa darbee micoon sababa sanitti tasgabbeessuu xiyyaaf farreen ni jaalataa jettee waan biraa uumaa turte jalqaba
mee bikka takkaan isin jaala hordoftoota kiyya jalqabarraa hannichoon tun sababa na barbaatusi naa fi suusii sana wanni fide diraamaa waliin daleenne diraamaa kana isii wal marenne haaya dalagaatti diraamaa sababa godhattee hannichoon naa wal loluu eegalte achirraa eegalte illaa isaan kaameeraa duuba waan biraa jiran Samir kanas ani illaa maammeen nabbite Samir waan ifi jaalachuu deemu na fakkaatti an maammeen nabbite illaa maammeen nabbite an garuu hannichoo akkana na goote ati rakkoo keessa taa'atiin amma sitti haasuu jira viidiyoo kana isin gadhiisuu deema ani sun rakkoo meeqa keessa jiru ani garuu amma miccuma suusii tan rabbi sirraa fayyisu naan jaa suusuma tan rabbi sirraa fayyisu naan jaa ani miccuma tun lubbuun bul'oolaan bakka anta biraa nagiyaa anni cokkana na gooteeti wallaahi jazaaka rabbiin tokkicha haa kabalu ati akkanatti dirree na dhiistee lafa na dhiistee qottee annicho wallaahi galanni jaalalaa yoo kana ta'e annumaan eeggadha galanni jaalalaa yoo kana ta'e galanni naaf laayifii naaf eetu waliin dabarsine annicho dhiiga keenya keessa jiranii irraanfatte waa meeqa akkamitti maammee hojii waan sana eegalte akkamitti kabaltee fiqqabdeeti maammee osoo ani rakkoo tana keessa jiru rakkoo tana keessa sababa michoo tanaatiin michoon tun sababaan isin itti bar ifajjeessuudhaaf sun midhuute bar sababaa keetirraa kan ka'e jaalalteetiif jeetiin bar michoo namaa tasin jaaladheetu sin jaaladhu jeeni michoo namaa darbee michoon namaa bakka ifsabbartee ifajjeessu namaan jaaladhu dhabuurreettee ifajjeeste mana galtee jechuudha. Ani bar jaalalteetiif kan michoo san darbe michoo san darbee ammoo michoon san sun midhuute amma kun mee rakkoo keessaan jira ammaan tana keessatti mee galanni jaalalaa yoo kanatti annumaan eeggadha garuu akkaan asirratti haasa'u jiru kanaas ni agartan gaara keessatti kun moggobbee magaalaa dirridhaa keessaa baadiyyaa moggobbeetiin jechuudha ilaan gaasitti bikkaana itti taa'ee haasa'u jiru san viidiyoon isin dalagisan namaan na xoqqome namni na xoqqomeeti bikka sanitti illee poolisoota ni gala ergan jechuudha garuutu ani micoon tun gama takkaanis ani jaalaanis dirqinis jaadhetteeti sun midhuute ragaan qaballeedha garuutu ani qabameetuma hidhamu sanuu hin fadhu bakka sodoma saniitu tun na aari'u jira kanaaf hordoftoota keenya mee rabbii keessa sodaadha mee immaan tana keessatti mee akkamiin ta'a furmaata kamiin qabame kun saahiba kiyya tokkicha kaniin eda bira bulee kaniin bira dhiisa kanaatu naan fiigu jira osuma fiigu jiru poolisoota dura koo kaameeraa viidiyoo agarree viidiyoo annichoo fi maammee agarree viidiyoo kanarratti yaada kan nadheetiin hordoftoota keenya akkana quba qabaatu jee isiniif viidiyoo kana waraabe osoo hin jaalatin rakkoo keessa jiru osoo rakkoo tana keessa jiru dhugaa rabbi dubbachuudhaaf daataa na keessaa qabu dhumu jira animmaan tana fiiguutti hin jira kun olii gad ni agartan ganuu hannichoo lafa na dhiisteeti wanta ta'an narra raawwachaa jirti garuu kana keessatti hannichoo an garuu jaalalteetiif wallahi aarsaan hin kabalan hin qabu wanti kun cufti kana mudate hedduu waan is jaaladhuuf waan hin jaalatee qabuuf onneeti keessa jirta waan ta'eef garuu ani hannichoo akkana karatti nagattee kara biraa qottesee illaa nati wanti sababa na barbaaddee illaa wanti na fayyuu diddeef isin fadhu sin jaaladhu jettee namii teettee fakkeeffattee imimmaan buustee illaa wanti ati akkasitti imimmaan buuste imimmaan sobaate illaa imimmaan sobaa fakkeeffattee namiita fakkeeffattee na sobdi hordoftoonni hundinuu dhugaa seeniiti akkasitti dilasan akkasitti anallee arrabsanii anilleen imimmaan keessan dhugaa na fakkaate garuu annichoo imimmaan sobaate illaan ati na fakkeeffattee namiiti na fakkeeffatteeti akkanatti dirrina taphatte fakkeeffatteeti akkanatti lafa na dhiiste akkanatti addunyaarraa kophaa na baaste san gubbaan khasaaraa ilmoo namaa narra keessee micoontu yoo duute akkamiin ta'a bakka adantaasaa teetteeti qaati san gubbaan anis ifajjeesu bakka ifajjeesu wallahi ifin ajjeesi jedhan ani ifuuf jibbee saamni qiyyeedha kana na gubbaa bulee wallahi if jibbee na amalu dadhabbiidhaaf na jala deemu jira innu mucaan koo wayiif godhanaan jee garuutu ani ilma dhiiraati waan fedhee yoo ta'e waa ifin ajjeesu wallahi yoon qabamee hidhamees micoota nasiitu geessee waan anjaayina hidhanis manumeedha san keessatti haa tortoru malee ifin ajjeesu okay garuu gisee if jibbite akka tokko gisee laaltee sheexanni si kakaasee waan malee godhu mala garuu amma akkaataan irra jiru ani haala rakkoo fi haala jibbisiisaa keessaan jira bakka waan hin jeesanitti mun qaba hordoftoota kiyyaa ani ibsa du'aadhee lubbuu xiyyaasi waan bakka ani bakka walumaa galatti haala rakkisaa keessaan jira kanaaf hordoftoota kiyyaa akka nu quba qabaatan isiniin ja'ana sumaanuu hannichoon garuu Sitate garate muratte garra dhugofatte homaame galanni jaalalaa yoo kanatti kee alla mudaaf kee annama jaalachuu hannichoon garuu kanatti lafa na dhiistee bakka waan hin taane irra laawwatte
Boolleen irraan barbaachisu bakka obsee garaa hidhadhee bira dabruun qaba. Kanaaf hordoftoota kiyya bakka aduu tana keessa baraa tana keessa bishaan dheebuu kana gooti saahiba kiyya kana illee fiiguu kana illee kaameraatti kan akkanatti na waraabu jiru kana illee dheebuu gooti bakka inni illee wayiif godhaaf na fiiguu jira waan biraatiif miti saahiba kiyya dhaabbadhu ati suma dhaabbadhu nooraabi akkuma fiitin nooraabi akkuma fiititti hin kufin laal gaara keessa jira wallaahi tulluu keessa jira laa keessa baanee jira bakka ani agartaa hordoftoota keenya garuu waa meeqaan isin dhaamachuu fedha annichoo dhaamsaan siif qaba garuu akka nama takkaatti ani jaalatiitiin miidhamellee jaalatiitiin waan fedhalleetu suuziin micoon akkasin na jaalatu san micoon on bakka an yeroo jalqabaa bakka wanni fedhaa ta'u annichoo dhabuurra dantaa isii waan feeteef haa gootu je'etiin wallaahi wabillaahi annichoo suuzii darbi allafatti suuzii akkasin na feetu san suuzii akkasin na jaalattu siif jecha garuu miccoo tana yoo rabbiin lubbuu oolche yoo rabbiin tokkichi lubbuu oolche ani waan hin dubbadhu san booda bakka kana booda yoo garuutu yoo miccoon san lubbuun baate viidiyoodhaan sarkamuun hin jiru bakka takka qabamee hidhamee haga hidhamee wanni kun ani badiin qabu waan taateef naa murteessanii seerri hidhaa booda yoo kana baasan taates wanti murteeffadha kanuma bakka waan biraatii miti ani kana booda fiigeen dheessu jechuudha dawwaleellee namaan dhaqa alaalaa jeenitiin jira suusiisan dhaqa alaalaa naa'ima akka lubbuun jirtu takka duuteef hin duune naa deebi'aa jeetiin namarra dawwalee namni hospitaala rukkutee gaafachuu kutee ganaadhaan bilbila eeggadha garuutu maalin jechuu fedhe maame illaa kana duras wanni akkasitti ummata fitettee na cafeexeefis hannichoo ni jaalatta hordoftoota keenya mee rabbiin haqa kana meenuma laala takutte illee rabbiin haqa naa baase cafaqiinsa qiyyisan manguddoo sanii fi nama guddaa fitee akkasi gaa rabbii ijaa namni hedduun na kadhate bakka maame kanuma dhiisiif jettanii seeraan illee hin gaafanne manguddoo yaamee ta'e akkasitti irraa fita taate amma immoo garuu amma keessatti wallaahi wabillaahi takana duraatis maameen annichoo akka jaalatu amma naaf mirkanoyti jirti amma baradhee jira bakka maameen akka annichoo jaalatu kana duraas wanni illaa inni akkasina cafaqeef uummata fiteetiif annichoo jaalata okay kanaaf hordoftoota keenya maameen akka annichoo amma dura jaalatu ammaan baradheen ammaan bare adullaa wallaahi mataa kana gubbaa akka nama buuteetiin qawuu nama godhechuu wallaahi maameen kana dura hannichoo ni jaalate illaa hannichoo jaalata hannichoo sitti waliin baafatiin illaa wanni kaameeraa duubatti dhokoyfattanii waan akka nama nagaa tokkotti akka nama na jaalatutti hannichoon dhuftee kaameeraa dura boochee imimmaan buufatte akka waan hin miidhee tokkotti anis isumarraa dhugaadha jaalala manaaf qabdu kana boochise jee michoo suuzii lafa darbee bakka kana booda akka waliif fayyinu jee siif jecha michoo san darbee michoolleen fannis michoolleen sun miidhuudee bakka akkan taana keessa rakkoon taana keessa bu'ee na dhiistee amma isin bashannana jirti jechuudha. Na dhiistee hannichoon dirrina darbite hannichoo hanqumaan rakkoo tana keessa dabru maaliif hin eegfatin maaliif hanquma michoon tun takkaa kara takkatti takkaa fayyitee yoo duutes duute jaan haquma san maaf naan eeggatin mee hanquma rakkoo tana keessa rakkoo michoo tana keessaa bahu rakkoo suusii tana keessaa bahu fayyiteef hin fayyine adda baafadhee tana keessaa bahu maa naan hafatin rabbii keessa dadhu maaliif naan hafatin maaliif akka na rakkista rabbii keessa dadhu hai Polisota la achinas buu jira. Hai. Namaan nu gala godhaniiru. Hai. Bakka nu gala godhamanii jiran bakka qabamanii jira hordoftoota keenya bakka nu gala godhanii jiran. Bakka kaameeraa cufi bakka.